Yoo yaa arramoo viidiyoo tokko qabaadhee dhufeetiin jira. Egaa viidiyoon kiyyaa maalidha yoo seetanii, akkuma beekamu mataan gara fuulduraatti yeroo nurraa achi deemu yookiin immoo rifeensa haphatee fi maaltu falata, akkasumas immoo akkamitti akka margu isin agarsiisa jechuudha. Egaa irree mataan kiyyaa haphii yookiin immoo akkasumas faaxuu kan jedhamu san isa waan qabuufi egaa rifeensi dafee akka biqiluu ni taasisa jechuudha. Egaa har'a isin agarsiisa jechuudha. Akkuma beektan nana kana fayyadamtaniitu nanaa fi qibaatii adda addaa jechuudha hin jira. Egaa akkasumas immoo dawaa viitaaminii ishee xixiqqoo kana jechuudha isa wajjin walitti makameetu nanaan kun yeroo daaktaniitu jechuudha yookiin uffata haphii yookiin immoo uffata isa adii tisirtii haphii jechuudha isaan cammaqxaniitu sirriitti cuufitanii ani garuu nan qallisee sirriitti nana baay'istaniitu jechuudha. Ani waan mana hin qabneef xiqqeessee waanan hojjedhee fi isin immoo sirriitti nana san baay'istanii akkasuma warreen faaxuu qabdan jechuudha sirriitti magarsa jechuudha. Faayidaa qaba nanaani baay'ee dhugaa dubbachuuf fuuldura isaa kanallee magarsaa akkasumas immoo mataa haphiidhaaf akkasuma rifeensa achi namarraa deeme kanallee yeroo hundoon nuti aduu yookiin immoo uffata akka shaashii kana waan marannuuf achi fuulduratti nurraa deema jechuudha. Kanaafiyyuu manuma keenya keessatti wantoota daqiiqaa muraasa keessatti hojjetamuudha. Fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Akkaataa itti fayyadama isaa immoo viidiyoo sirriitti seeraan hordofaadhaan isiniin jedha. Rifeensa inni baay'isaa akkasumas immoo rifeensa achi duubatti namarraa deeme kanarree magarsa jechuudha. Isa kun dawwaan wayii hin jira kan faarmaasiidhaa bitamtu anuyyuu biteen jarrabeen ture dura garuu homaa naaf hin goone naaf illee hin magarsine jechuudha. Fuuldura isaa kun kiyya rifeensi dura baay'ee addarra nagaa jechuudha. Erga har'a akka ga'e biyya kanatti sirriitti oo'a jechuudha. Ani yeroo hunda waan nyaata hojjedhuuf shaashii isaa maradheen oole jechuudha. Kanaafiyyuu rifeensi kiyyaa achinarraa dhume jechuudha duubatti. Kanaaf fuuldurri isaa amma kinoonaa biqileetii jira. Ergan isa fayyadamuu qabeen isiniin jedha. Isinillee itti fayyadamaadha isiniin jedha obboloota kiyya. Viidiyoo kiyya seeraan ilaalatoo baay'ee waan namatti toludha. Qibaatii adda addaa itti dabaltanii qibaatuma mataa dibatan kana jechuudha. Maankaa tokko tokko itti dabaltaniitu akkasitti waliin rukuttanii zayituu yoo qabaattan rakkoo hin qabu. Zayituu fi nanaa jechuudha. Akkasumas immoo dawaa tokkollee viidiyoo lammaffaatti isin agarsiisa. Egaa akkasin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa warreen viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatiin of ta'an isiniin jedha. Turtii gaarii. Ashamaa harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Askaadhachi jalatti argamtanii jirtu nagaa keessanii nagaa kee galata waaqayyoo. Egaa immoo irraa viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhan jira. Warreen YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu maatiinaaf ta'aadha. Warreen maatii kiyya taatan immoo share like gochuudhaan jajjabeessa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beektanii kuni nanaadha. Namni nanaa wallaaleen jiru qixalshaa jedhama afaan Oromootiin. Akkuma argaa jirtan kuni nanaadha. Nanaan kun rifeensa gara addaatirraan kan dhume yookiin immoo rifeensa haphii hin baay'isa jechuudha. Hangadhumaatti na waliin turaan isiniin jedha. Akkuma argaa jirtanii nanaa kana jechuudha. Akkanatti qanattastanu. Nanaan kun baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Baay'ee dura waan faayidaa qabu natti fakkaanne egaa fayyadamee waan hin jiruuf hedduu lewwitee argadheen jiraanii. Nanga dhumatti na hordofaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtanii nanicha kana akkanatti qanattastaniitu
xiqqoon hin ga'a ani dura waan qabuuf akkuma argaa jirtan kinoo nagaa kuni akkasiin jedha erga qulqulleessitanii booda akkanatti kan xaaxanii qopheeffattu jechuudha. Akkanatti makiina jechuudha hin daaktu akkanatti miiccitanii yoo eenyu waan qabuuf qulqulleeffattanii kaataniin booddee hin daaktu jechuudha. Daaktaniitu bishaan isaa fayyadamtu. Kan bishaan keessatti naqadheetiin jira akka isaan xiqqoo kinoo kanatti daaketiin jira. Ergan daakee raawwadhee booddee kinoon ergan daakee raawwadhee akkanatti maxallala waan intinni jedhu